Dubbii Hayyootaa Hayyuu Abram Linkon. Namoonni ammuma gammaduuf sammuu isaanii qopheessan gammadu. Waan feete ta'i garuu itti cimi. Hiriyaan koo hunda caalu nama kitaaba ani hin dubbisin naaf kennedha. Namoonni hunduu gidiraa damdamachuu ni danda'u. Amala namaa qoruu yoo barbaadde aangoo kenniif. Kan na yaachisu Waaqayyo ana wajjin jiraachuu isaa miti. Kan na yaachisu ani Waaqayyo wajjin jiraachuu. Sababni isaas Waaqayyo yeroo hundumaa sirrii. Yeroon waan gaarii hojjedhu waan gaariitu natti dhaga'ama. Yeroon waan hamaa hojjedhu miira badaatu natti dhaga'ama. Sun amantii kooti. Namoonni bilisummaa namaa mulqan bilisummaan isaaniif hin malu. Suuta jedheen deema garuu tasumaa booddatti hin deebi'u. Namoonni waan badaa nama irraa barbaadan waan argan hin dhaban. Gara lafaa gad ilaalanii amantaa dhabuun akkuma danda'amu nan arga. Gara Waaqaa ol ilaalanii garuu akkamitti akka Waaqayyo hin jiru jedhan naaf hin galu. Namicha sana hin jaaladhu. Kanaafuu itti dhiyaadhee haalan isa beekuun qaba. Dhaabbachuu kee dura bakka sirrii ijjattee akka jirtu ilaali. Nama guddaa hamaa ta'uu irra nama xiqqaa gaarii ta'uu naaf wayya. Namoota murtaa'an yeroo hundumaa gowwoomsuu dandeessa. Namoota hunda immoo yeroo murtaa'eef gowwoomsuu dandeessa. Garuu namoota hundumaa yeroo hundumaaf gowwoomsuu hin dandeessu. Isan ta'eefis isan ta'uuf hawwuufis gahee guddaa kan taphate haadha kooti. Namni haadha qajeeltuu qabu kamuu hiyyeessa miti. Boo'uu waan hin qabneef hanqola. Kanoo karaan ittiin egeree kee tilmaamtu inni hunda caalu egeree kee uumuudhaan. Nuti diinota miti, firootadha. Diinota waliif ta'uu hin qabnu. Obsi keenya dhumuullee sulhidhaa jaalala keenyaa dhabsuu hin qabu. Koordiileen yaadannoo yeroo tuqaman deebi'anii dhiita'u. Ergamoota gaggaarii naannoo keenyan. Ani gama koon nan qophaa'a. Gaaf tokko immoo xaarreen ni dhufata. Namni kamuu dandeettii yaadachuu ittiin soobtuun milkaa'aa ta'uu hin qabu. Waa'ee egeree ilaalchisee wanti gaariin jiru guyyatti yeroo tokko dhufuu isaati. Mukan akka muruuf sa'aatiin 6 yoo naaf kenname sa'aatii 4 qottoo koo qarachuu nan dabarsa. Wantootan baradhe hunda kitaabota irraa hin baradhe. Gammachuun nama kamuu itti gaafatamummaa isaati. Har'a ganuudhaan itti gaafatama boruu dhiyeessuu hin dandeessu. Akkuma mirga namaaf falmu kan beelladootaafis nan falma. Kun guutummaa namummaadha. Iccitii eeguu kan dadhabe ana miti. Namoota ani iccitii itti himadhu malee. Akaakayyuun kee ammamuu haa dheeratu. Guddina mataa kee sumatu hojjetata. Wanta isaan ofii hojjechuu danda'anii fi hojjechuu qaban hojjettee fi dhaabbataadhaan namoota gargaaruu hin dandeessu. Yoo kun buna ta'e shaayii xiqqoo naaf fidaa. Garuu yoo kun shaayii ta'e buna xiqqoo naaf fidaa. Waan isa gaddisiisuun guutummaa namaa itti himuu hin dandeessu. Kufaatii kee dhimma hin qabu. Kanan dhimma qabu ka'uu kee. Akaakayyuun koo eenyu akka ta'e hin beeku. Ilmi ilma isaa eenyu ta'uuf akka jiraatu na dhiba. Milkaa'inni yookaan argannoon halluu hin qabu. Namootaaf haasawa taasisuu yeroo qophaa'u yeroo koo 3 keessaa harka 2 maal dhaga'uu akkan isaan barbaadanin yaada. 3 keessaa harka 1 immoo maal dubbachuu akka barbaadan yaadumaan dabarsa. Yeroo inni sirrii ta'u
geggeessaa wajjin ta'e. Amma illee yeroo inni sirrii ta'u isa bira ture. Yeroo inni dogoggoru garuu dhiisii deeme. Amman beekuu hunda, amman danda'u hunda, amma dhumaatti nan hojjedha. Haalaan yoo barbaadde waan feetu kamuu ni argatta. Fedhii kaayyoo kee galmaan ga'achuu fuulleeffama yoo qabaatte waan ta'uu barbaadde hunda ni taata. Waan hojjechuu feetu kamuus ni hojjetta. Nama Waaqatti wanti hidhu yoo jiraate yeroo namoonni hundi isa gatan qajeelfamaan jabaatee dhaabbachuu isaati. Akkuman garba namaa ta'uu hin barbaanne gooftaa namaas ta'uu hin barbaadu. Kun qajeeltoo ani dimokiraasiif qabu ibsa. Kitaaba fudhadhu, bakka feete taa'i, ofii keetii dubbisi. Kadhannaa haadha koo hunda nan yaadadha. Yeroo hundumaas na hordofi. Bara jireenya koo guutuu na wajjin jiraatu. Yeroo beekamtii dhabdu hin yaadda'in. Nama beekamuuti malu ta'uuf garuu yaala. Gooftaan yeroo hundumaa nama qajeelaa wajjin akka jiru nan beeka. Yaaddoo fi kadhannaan koo yeroo hundaa garuu anii fi sabni kun Gooftaa wajjin jiraachuu keenyadha. Wantoonni ani beekuu barbaadu hunduu kitaaba keessa jiru. Michuun koo hundumaa naaf caalu nama kitaaba ani hin dubbisin naaf kennedha. Gabrummaan gama naamusaan, siyaasaa fi hawaasummaan dogoggora jedheen yaada. Kana booda United States keessatti akka babal'atuun fedha. Eegee isaa wajjin yoo lakkooftan sareen miila meeqa qabaa? 4. Eegee itti dabalanii lakkaa'uun miila saree ittiin dabaluuf. Tikseen afaan yeeyyii keessaa hoolaa butee oolchi. Yeroo kana hoolaan akka bilisa baasa tiksee sana galateeffata. Yeeyyiin immoo bochuma sanaaf akka waan inni bilisummaa isaa jalaa balleessetti komata. Ifatti hoolaa fi yeeyyiin hiika bilisummaa irratti walii galuu hin danda'an. Dandeettii fi dhandhamni dubbisuu wanta namoonni kaan duraan abuuran beekuuf daandii siif ta'a. Warqeen bakka isaatti barbaachisaadha. Namoonni jaalala qaban, gootonnii fi kanneen biyya ofii jaalatan garuu warqee irra caalu. Namoonni tokko tokko milkaa'ina guddaa gonfachuun isaanii namoonni kaanis milkaa'uu akka danda'an ragaadha. Namoonni kun waanuma tokko gaafatu. Haqaa fi haqa qofa. Amma ani aangoo irra jirutti namoonni hundi haqa argachuu qabu. Waaqayyo uumama akka namaa dandeettii hin daangeffamne kenneef. Guyyoota muraasa qofa akka jiraatuuf hin uumne. Miti. Namni bara baraan jiraachuuf ture kan uumame. Michuun kee nama diina ati qabu. Nagaa yoo feetee beekamtummaa ofirraa fageessi. Arba miila isaa duraa deemuu qophaa'u yoo argite akka deemu taasisuuf gaariidha. Miseensa waldaa kiristaanaa kamuu yoo ta'uu dhabuun koo dhugaadha. Garuu dhugaa kitaaba qulqulluu haalee hin beeku. Dimshaashumatti jecha kabaja hin qabne amantaa irraa dubbattee hin beeku. Addatti immoo waldaa kiristaanaa kamirrattuu waloon durii kan ani maqaa isaa hin yaadanne tokko ni jira. Akkana jedha. Dhugaan intala yerooti. Ani poolisii qabadhee hin beeku. Guyyaa guyyaatti waanan hojjedhuu qabu qofa hojjechuun yaada. Waan hin barreessiniif tasumaa hin gaabbin. Hawaasa wajjin taanan eenyu illee hin kufu. Sana ala eenyu illee hin milkaa'u. Karaan ittiin dargaggeessi ol guddachuu danda'u karaa isaaf danda'ame hunda of fooyyessuudhaan eenyuyyuu na gufachiisa jedhee shakkuu dhiisuu. Namni yeroo jiraatu haala isaa fooyyessuu qofa qaba jedhee hin yaadu.
sanyii namaa hundumaaf himmuu qabu. Namoota al tokko yeellaasistee deebitee kabaja irraan argattu. Namoota al tokko yeellaasistee deebitee kabaja irraan argattu. Nama qajeelummaaf dhaabatu kamuu wajjin dhaabadhu. Yeroo inni sirrii jiru waliin dhaabadhu. Gaafa inni dogoggore itti adda ba'i. Namni tokko yeroo lallabu akka nama kanniisa loluutti hojjechuu qaba. Namoota gurguddoo wajjin dhaabbatteen jettu wanta walirraa addaan isaan taasisu garuu hin barre. Haadha manaa fuudhuu koon alatti wanti haaraan hin jiru. Sun immoo anaaf waan ajaa'ibaati. Namni garaa namaa gargaaru qaba. Nama qeequuf mirga qaba. Namni garaa nama gargaaruu qabu nama qeequuf mirga qaba. Namni Afrikaa dhaqee ijoollee ishee saamee gabummaatti gurguru kan doolaara fi saantima argachuu ala hayyoo biraa hin qabne. Nama haala suukaneessaan nama ajjeesee kan matuma na biraa dhiifama hin arganne caalaa yakkamaadha. Qajeelfamoonni barbaachisoon yoomuu kan hin jijjiiranne ta'uu qabu. Akka isheen ana hin miine otoon beekuu kanan baay'ee sodaadhu dubartii qofaadha. Gaaf tokko ani pirezidaantiin ta'a. Waggoota hedduu booda lola haadha manaa abbaa manaa gidduu qaamni sadaffaan seenuu akka hin qabne hubadha. Waan sirrii hojjechuutti haa amannu. Amantii keenya keessattis amma dhumaatti gahee keenya haa hojjennu. Waan har'a hojjechuu qabdu kamuu boruuf hin kaa'in. Wantoonni namoota eeggataniif ni dhufu ta'a. Garuu wantoota warra kutannoon hojjetan irraa hafe qofadha. Dhuma irratti kan siif lakkaa'amu waggoota jireenya kee keessa jiran otoo hin taane jireenya guyyoota keessa jiranidha. Namni bakka jiraatutti akka boonin barbaada. Akkasumas namni bakka isaan boonu akka jiraatuun barbaada. Ani nan qophaa'a. Gaaf tokko immoo taarranni dhufa. Gabrummaan yoo dogoggora hin taane dogoggorri hin jiru jechuu. Namni wanta haala gaariin hojjechuu danda'u yoo qabaate haa hojjetu jedha. Carraan haa kennamuuf. Hojiin namaa hamma tokko fooyya'uu danda'a. Amalli namaa garuu hin jijjiiramu. Yeroof ani White House guddicha qabadheen jira. Mucaan keessan kamuu akkuma mucaa warra keenyaa dhufuu akka danda'u ani ragaa jiraatadha. Maarree hordoftoota keenya jechoota Abram Linkon kana keessaa kan isinitti tole koomentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasuma yaadni kunoo isinitti tole yoo isin gammachiise YouTube keenya subscribe gochuudhaan yaada kanas namoonni biraa akka qoodu